afaan oromoo ani amaariffaa keessa xaxaa sana waan baay'ee naan galle afaan oromootiin haasa'e. Eeshi faannoo sajjattu faannoo amma isa qabeeyyuu isa gadhisaa jira ati maal jedhaa jirta faannoo isin warra nu keessatti afaan oromoo barattanii nu fixaa jirtani ka isin warra diqaaltota nu keessatti guddattani kaleessa fincaan minilikii jechuudha warra nu keessatti guddattan isin. Yoo jette iyyuu jalqaba eenyu nu fixaa jira nuyi. Nuti isin tunne baazawee isinidha kan nu ajjeesaa jiru. Isin mataa keessan kan achi ka'ee nu keessa teessanii kan daangaa oromoo keessa teessanii bartanii kan nu fixaa jiran isinidha malee nuti oromoo faannoo tokko najjennu to ajjeesuu barbaanne guyyaa guutuu isin hariine isin baafnaan barbiyya keenya keessa. Haadha keetii ajjeesanii yoo ajjeesanii calluma jettaati. Maaliif haadha kee abbaan kee waan du'eeru hin jiru amaaraan tokko oromiyaa keessatti duutan hin jirtan. Takkittiin keessan. Hin beektaa maaliif kijibda hin beektaa. Hin duune isin eessan baagee sanitti duutan koy faannoon eessatti duute. Faannoon eessatti duute jirtu isin hin duune isintu nu ajjeesaa jira malee eessatti duutan isin. Dhabeeka saawudii keessaa godhamu faannoo keessa amaaraa hin galchine. Saawudii keessa illee sittanii mana dhaggeeffadhu saawudii keessa illee sittanii mana dhaggeeffadhu isma qadda bilaanna isma አንድ ነገር ልንገርህ ስማ ይሄ ሳውዲ ውስጥ ያለ ልጁ የሞተ እናንተ ናቸው አፋን ኦሮሞ ባተመለ ኢሲማታ ከሰኒዳ ውሸት ሱቅ ውሸት በውሸት ያው ስለምታውቁ ነው በውሸት አይደለም ኢሲማታ ከሰኒዳ መታገኛ ከተው አከሚት ቤክታል ኢሲማታ ከሰን አፋን ኦሮሞ በራተኒ ኑ ከሰት ጉደተኒ አትኖሩም ግን ወለጋ ውስጥ በግልጽ ነው እንጅራተኒ ሀመ በርባደን ፊጡ ደንደሶች እንጅራተን ገሩ ማካቱ እንዴኬ ቀምኔ ሲካፍና ዱመረት እንዴኬ ቀምኔ ሲቆሮቆሬ ቶርቱ አመኮ ካኒ ጅሩ ሳምበር ኢላ አማ ቦሮ ጉዱሩ ወለጋ ገረ ጫብር ማል ከነ ቱረን ገረ ሰቀላ ከነ ቱረን ዘርማን ዘሪሼ ኮቶቲሼ ፎቴ ኑራቲ በደርቲ nama ajjeesu ilaa soortu ila kampaanno aswaan bar isaani bar naggaadee fakkaatu nama dallalatee bulu fakkaatu nama qotatee bulu fakkaatu garuu faannoo han aswaamu isaan siigale miti seelii qabu isaan waraanni mootummaa asirraan darbe maaloon asirraan darbe jedhanii waraana illee rukuchiisu waraana mootummaallee waraana bilisummaa oromoo sir rukuchiisu uummata keenyaan ajjeesu isaan meeshaa mana keessa awwaallatanii qabu meeshaa waraana kilaashii kana bitatanii lafa keessa awwaallatanii qabu magala keessa jiru ila ofta injirte amma argite embarreesiti magala keessa jiru magala shaambuu jiru baakko jiru naqamtee jiru bakka adda addaa jiru soortu inna uummanni keenya immoo uummanni wallaggaa as jirtan jechuudha jara kana amma dandeessan ofirraa fageessa jarri kuni by the way እኛ አንድ ሀገር ውስጥ ነው የምንኖረው እንጂ በስነ ልቦና በድርጊት በጣም የተለያየን ሰዎችን እነዚህ ሰዎች ሰውን ከመግደል ወደ ኋላ አይሉም ሶርቱ የሰው ነፍስ ማጥፋት ለነሱ እንደ ምንም አይቆጥሩትም ጥፍር እንደ መቁረጥ ነው የሰው ነፍስ ማጥፋት ለነሱ ኤፒሳ ወልጋይቶ ኮዶሳን እንበቆኒ እንትን ሚዲያራን አርጌ ዶሳንት ወልጋይቶ ኮቴሳ ነገርቴታ ማልየዱ ደምቢዶሎ ከሰት ከኑ አጀሴ ይጆሌ ከኛ በረቶታ ከራጀስተን ኢስኒ ማሎዳ አጀሰምና ኢሳፋ ዱበቱ ጀቹዳማ ዋናካ ካንሳኒ እቺ ሚዳሜ ሰና ጀቹዳ ሲገልቴ ኢሳናማ ኢጃባ ፈናራ ጅራ ጀቻጁ ሲገልቴ ከነ ከሰት keessumaa ijoolleen horroo guduruu naannaa jiddaayyaana naannaa akkas gara daangarra jiramu kallattii san of eeggachuu qabdan. Sinii gadee of eeggachuu qabdan magaalaa keessa mataa isaa naqamte keessatti of eeggachuu qabdan. Jarri afaan oromoo barattee afaan oromoo keessumaa naqamte keessaatii jechuudha. Jarittiin kun afaan oromoo hojjetatti uteela qabdu buqqa'uu qabdi yoo dandeessan qeerroon naqamte keessa irratti hojjechuu qabdan kan. Maali hankeenya wayyoo yesuusee koo na fayyistee akkasna goote haa jiru jarchiitti wal guuree sharaa isaa waxxarate jireenyi maal akka ta'e qabeenyi isaa lafa akka ta'e eenyummaa isaa balleessuuf akka itti deeman hin galleefi bakka awwaara kaasaa oola awwaara isaa ugaa oola achi dafqi irra citee sharaa isaa waxxarate magaalli shaambuus kanuma maal magaala naqamteetta uummata joonjohaa ummata jaanje ummata oromoo kana raggati soortu sibicha raggatu danda kan bade amma ummata keenya male isaan miti isaan imma gola bana argatanii ufanii nutti nam'an jara kana ofirraati ari'uun barbaachisaadha si jiraachisuu danda'anidha sinittan himani warri oromoo taatanii jarittiin kun sin jiraachisuu dandeessu
warri caasaa mootummaa keessa jirtanis karaa jara kana aangorraa kaastan karaa jara kana nurraati buqqistani hojjedhaa karaa keessa asirratti tokko lama jenne siistemii isaa isinitti himu warri aangoo mootummaa irra jirtan warri warra Goojjamee fi isaan malee maaltu jira Oromoon jira baakoo keessa jiru Oromoon caffee Oromiyaa galanii jedhani soortu cirraashuma keessa dabarfatanii carree caffee Oromiyaa jiru jedhani bakkoota Amaaraa fi Goojjamootaa fi faannoo kana irra caalaa kan jirtu. Amma baakoo keessatti afaan Oromoon dubbatiin siin jedhu gar afaan Oromoo osoo hin taane Amaariffadha. Kanaasa'amu suuqii yoo dhattu mana nyaataa yoo dhattu mana bunaa yoo dhattu nyanyanyanyanya jette afaan xaxaa kana. Ijoolleemti keenya xeebduun tokko iyyuu jirti jechuudha. Qeerroomti keenya warri luka isaanii gidduu chittoon jiru jechuudha. Warra akka qeerrootti loluun beekne tokko. Isaanitti illee afaan Amaariffaa sana malee naasaan. Soortu copy link guajeme violation detected jaddanati copy link guaje tap guaje inna kanada jarri kuni ummata mataan dhaggaa ani ko akkata isaanitti wal ajjeesan ko soortu ani ofii isaanii adu'an guddaa mataa isaanii akkam jiitu nagaa keetti baga nagaa nufte yaa dubbadha ani engadamma yeroo ummanni keenya Abe intini guutee yeroo dhumu argineerra. Waan isaan gadi baahanii YouTube isaanii irratti durboonni faannoo kuni Amaara Wallagga keessatti guddatte kuni dubbattu agarsaniitan. Ammoo maali isaan dhabeeta lubbu ati inirraanfatte haa ta'uu malee jarri kun koon waliin jiraata turan dur baadiyaa keessa walloo yonni Amaaronni kun akka jiraniin jirani bar gin amma erga abaa'uun biyya keessa deemuu qabee buqqa'ani abaa'uun isaan buqqaase isaan immoo eessa dhaqanii magaalaa galanii yeroo kana beeki. Magaalatti baqatanii amma kan daandis beeku kan bakkas beeku bakka caakkaan jiru iddoo dhaabatanii lolan kan beeku isaanii bar ijoollee isaanii kun amma nu wajjin barachaa turan miidiyaa kana irra guutan isaanillee odeeffannoo nuni haasofnu kana guuranii isaaniif odeeffannoo laatan sii gale akkasitti dubbii wal keessa bade malee lafti isaanii hin jiran baadiyaa duwwaa keessa hin jiran isaan lafa hunduma jiru dhugaa bakka wal beekna bar hunduma isaanii baay'ee miidiyaatti moo naqaniira ijoollee isaanii yoo fudhatte warrumni biyya keenya irraa yeroo sana baa'uun kaasan Unuan bakka baakuu akka xalaataatti nu ilaalan sii gale. Isaan yeroo kana waan nagaaf jiraatan sitti fakkaate nagaan jiraatanii bar. Han uummata keenya deebi'ee baadiyaa keessatti hulaataanii beeku ficcisiisu isaanidha bar. Warra kaleessa baadiyaa keessa hulaa hundumaa beekan. Yoo shaamboo fincaa'aa ol baatanii jiru, yoo gara keenya gudayyaa biilaa keessa deebitanii jiru, amma kan isaan qubatanii jiran magaalaa Siree, Baakkoo, Dhaqqamtee akka jiran isaan jira. Gin afaan Oromoo haasa'u adda baasuu dandeessu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Nagada Dr. Mukteessa. Jirtaa sooree? Jira galata Rabbii akkam. Ati sagalee uummataa taatanii yeroo hundaa. Anoo dhiiseera iyyuu dhugaa yeroo tokko yeroo hin beektamne eegasii dhukkuba dandeesseen teessu yoo nan cimsatti callisuu hin dandeessu waa'ee uummata kanaa si galee. Yaa. Amma uummanni kun jechuudha amma yoo. Of eeggachuun iyyuu Oromootti of eeggachuun iyyuu baay'ee ulfaata bara. Eenyurraa akka of eeggatan iyyuu hin beekan. Akkuma keenya kana haasa'anii afaan Oromoo la nuuni akka isaanitti naasofnu yeroo isaan haasa'an jechuudha. Ani wanti na ajaa'ibe bisiraati haasaa keessa irraa wanti na ajaa'ibe tokko amma fakkeenyaa namni tokko hin beeknaa argi jettanii jara ergi beektaniiti maaliif hin qoomtanu jenni warri beektan lammata irratti namoota magaalaa baadiyyaa irraa buqqa'anii gara magaalaa galanii eessa akka galanii wallaalan maaliif akka buqqa'anii wallaalan galee isa kanaafi magaalaa isaan keessa jiraatanii magaalaa biyya keenyaati namni tokko gaafa mana qaxaratu iyyuu eessa akka qaxaratu namni beekaa jechuudha. Galee innaa waan akkasii kana information walii kennanii maaliif magaalichuma keessaa hin baafne kan jedhudha. Inni lammataani uummanni kun jarattiin qilleensa laaltee fucha gaaddee uummata Oromoo lafarraa bitaa jirti. Amma isheen waan qobaaduu waan itti fakkaatu waan mootummaa warra keessaa qabu natti fakkaata maaleessa biyya mootummaa qabu keessatti biyya abbaa qabu keessatti namni tokko akkasitti nama arjiisee akkasitti nama rukute akkasitti leenji'ee akkasitti walgahii taa'ee deebi'ee manatti galee waan godhe hojjechuun isaa mataan isaa tokkoffaani biyyattiin mootummaa qabdii waan jechuun nama gaafachiisa. Inni lammataa biyya sana keessa immoo Oromoon jiraayyuu wanti jedhamu nama gaafachiisa. Amaaraadha ijoolleen sun. Amaaraa Walloo keessatti guddatteetu ilma Arsii Oromoo tokko ajjeese.
Amaaraa Arsii keessatti guddatteetu ilma walloo Oromoo tokko ajjeese. Akka kanatti fudhadha bakka. Oromoo taatanii Oromoo wal ajjeese. Anaan Oromummaa koo jibbisiise. Oromummaan koo dabbare hin jedhin habiibti. Hin jedhin obboleessa koo, hin jedhin obboleettii koo. Hin jedhina. Oromummaan koo jibbisiisu naati. Sigalee wanti karaa Oromoo madadii nu fixu jira taanaan waluma faana dhumna Oromiyaadhaaf. Sigalee kan lafeetti cabee asiin ga'etu jira. Oromummaa koo wanti na jibbisiisu hin jiru anaan. Gadheen na keessatti Oromiyaa keessatti uftee afaan Amaaraa barattee guddattee maqaa Oromoo cabsuudhaaf afaan Oromoo dubbattee yoo ilma Oromoo tokko ajjeeste ani Oromoodha jecha ani Oromoo jedhee fudhadhu. Seenaa jira jechuudha. Seenaa jira. Seenaa ilaala. Diina isaa nyaachisa Oromoon ikko maal taatan malee Oromoo wal ajjeesu hin beeknu nuti. Oromoon amma takkas gadi baatee dubartii ishee anaan Oromummaa makana na jibbisiise wayyo Oromummaa makana na jibbisiise Oromoo toon ta'uu baadheera ta'e toon Amaaraa ta'eera ta'e Oromaara wal jaallattetti. Irri takka ani beekaa Oromoo makana hin jibbe jedha tokkos diqaaltichi gadi ba'ee jalduusa maal jedhu jalduusa moo akkas jedhan tokko. Sinin galee laa Oromoyaadhaaf har'ayyuu qaalii ta'aa jiru maaliif na keessaa kan ba'u yookiin jilba kiyya keessa jilba abbaa manaa koo keessa irri tokko ba'u yoon dubartii jabduu dubartii cimtuu ta'e mucaa koo sirnaan guddifadhee barsiisee jagna godhe biyya kanaaf ta'uu danda'a biyya kana bulchuu danda'a Oromiyaa kanaadhaaf waree Oromiyaa kanaaf ta'uu danda'a. Si galtee maaliifan abdii kutaa Oromiyaarraa? Maaf Oromummaan koo na jibbisiisan? Diqaalaa too dhufee nu keessatti guddate. Diqaalaan har'a afaan bartee mee ilaala intala Jiddaa keessatti afaan Amaaraa faannoo kana guddatte Jiddaa keessatti guddatte Wallagga keessatti. Har'a informationii Wallagga keessatti barte kana hunda Jidda keessa sassaabbattee fidattee laayivii ishee banattee yuutuubii ishee qalaala. Yuutuubii ishee irra teessee sarchi goote odeessaa oolte afaan Oromoo qadaqqaqqee jechuudha. Garuu faannoo eessatti ma guddatte Wallagga keessatti. Karaan shaambuu eessaan akka ba'u, karaan horroo eessaan akka ba'u, Jidda keessa naannaa kam isheen achi keessa xiinxaltee hunda fixxee biyya laa baatee har'a gatteessee hojjechaa jirti. Kunuuti isa kana iyyaannu dubartoonni Oromoo. Akka kanaatti bilxii taanee Oromiyaaf hin hojjennu. Maalidha? Hojiin keenya abdii kutannaa Oromummaa makana na jibbisiisee anaan. Irri Amaaraa tokko yoo sirbee haadha manaasaaf dhufe ayi irri Amaaraa jaalala beekaa jennee jala sirbinaa jechuudha. Irri Oromoo jaalala beeku ati jaalala beekta taana.